Akkam nagaa jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana barnoota gabaabduu ammas ni qabadhee jiru akkaataa guddisa daa'immanii keessaa kan yeroo hedduu biyya keenya keessatti mul'atu waa'ee daa'imman ordoffii cimaan guddisuu yookaan ordoffii hedduu cimaa ta'een daa'imman guddisuu yookaan helikoophter paarenting kan jedhamu akkuma jechi of ibsu helikoophter paarenting faayidaa akkamii qaba miidhaa akkamii qaba kan jedhudha. Akkaataa itti daa'imman guddisan keessaa isa kamtu gaariidha isa kamtu sirriidha kan jedhu yeroo hedduu hunda keenyaaf gaaffiidha jechuudha. Daa'imman akkaataa kam keessatti yoo guddatan gaariidha kan jedhu. Maatiin tokko tokko daa'imman sirriitti kontirool goonee sirriitti to'annee yoo isaan baddeessan adabnee guddisuu qabna. Tokko tokko immoo daa'imman akka firii ta'anii guddachuu qabu kan jedhutu jira yaada adda addaa jira jechuudha. Kanaan dura barnoota ta'e kaaseen ture akkaataa itti daa'imman guddisan awutooriteeriyaan authoritative, neglective, and permissive parenting kan jedhamu gosa afurtu jira. Kamtu sirriidha kan jedhu yeroo hedduu nama falmisiisa. Akkasumas kanatu yeroo hundaa sirriidha jechuunis ni cima. Gosa arfan armaan olitti nama maqaa dha'e keessa kanatu dhibbaa dhibbatti sirriidha kun immoo dhibbaa dhibbatti yaraadha kan jedhu rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni sun yeroo hundaa sirriidha inni kun sirrii miti kan jedhu kun xiqqoo cimuu danda'a. Inni nama qabadhee jiru immoo akkaataa itti maatiin daa'imman guddisan keessaa tokko kan ta'e helikoophter paarenting jedhamu. Daa'imman humnaa ol hordofuudhaan humnaa ol to'achuudhaan guddisuu isa jedhamu sana irratti miidhaa faayidaa isaa akka armaan gaditti kaasa. Maatiin akkasii maal godhu gocha sochii daa'imaa hunda umurii daa'imummaatii hanga gaafa guddatanii mana maatii gadhiisanitti illee humnaa ol kan to'atanidha. Ganaa umurii ijoollummaatti kaasanii hanga gaafa mucaan kolleejjii galee of danda'utti sochii nama sanaa sochii mucaa sanaa gocha isaa hunda to'achuu barbaadu jechuudha maatiin akkasii. Maatiin akkasii mallattoo akkamii agarsiisu? Mee maal warra godhanidha maatiin helikoophter paarenting jedhaman yookaan maatiin humnaa ol daa'ima to'atan yoo jenne umurii waggaa tokko hanga waggaa sadiitti maal godhu maatiin akkasii gonkumaa akka daa'imni kophaa taphatu hin eeyyaman. Of miidha jedhanii yaadda'uu irraan kan ka'e gonkumaa akka daa'imni waa ofii kophaa taphatu hin eeyyamu jechuudha. Daa'imman immoo kophaa taphachuun ofii isaanii waa yaaluun faayidaa mataas akka qabu kanaan dura kaasneerra. Akkasumas xiqqooma ishee yeroo isaan fiiganii taphatan hin kufu jedhaniis ittisu. Hin yaadda'u jechuudha daa'imni kufuu danda'a miidhamuu danda'a jedhu. Akkasumas immoo daa'imman egaa osoo hin kufiin guddatanii xiqqoo kufanii miidhaan cimaa irra hin gahin malee osoo taphatanii kufuu yeroo kaanii fiiguuf jedhan hin kufuu yeroo kaanii deemuuf jedhanis xiqqoo kufuu danda'u. Haa ta'u malee maatiin akkasiin barbaadan jechuudha. Kanaaf akkuma saddee tokko taa'aa oolan akkuma isaan asii fi sosochoon ifaa dhorku jechuudha. Umurii mana barnootaa yeroo ga'an immoo jechuunis naannoo waggaa 6 hanga waggaa 10 hiriyaa isaantu filataaf mucaa baloo wajjin deemini ekkelee wajjin hiriyaa hin ta'ini kana wajjin malee kan jedhu hiriyaa isaantu filataaf jechuudha maatii filataaf. Waan isaan ofii gochuu hin feene akka godhan gochuu fakkeenyaaf daa'imni guyyaa dubbisuu fedhuu dhiisuu danda'a galgala dubbisuu barbaaduu danda'a haa ta'u malee dirqama sa'aanii dubbisuu hin feenetti dubbisiisu akkasumas immoo nyaata daa'imni nyaachuun barbaanne dirqisiisanii gochisiisuu barbaadu jechuudha. Waan of hin feene waan daa'imni sun of hin feene akka fedha isaaniitti fedha maatiitu murteessa waan hundaa jechuudha. Fedhi daa'imaa yookaan wanti daa'imni barbaade ilaalcha keessa hin galu maatii akkasii biratti. Akkasumas immoo uffata isaan uffatan ofii filachuu waan daa'imni uffatu hunda isaanitti filataaf jechuudha. Yoom akka isaan dubbisan ofii murteessuu hojii manaa hojjechuu fi akka daa'imni itti rakkatee itti dhiphatee hojii manaa hojjetu hin barbaadanii ofii isaan hojjechuuf waan akkasii baay'isuu jechuudha. Kun egaa amma isaanii fi daa'ima isaaniif yaadanii ta'uu danda'a haa ta'u malee faayidaaf miidhaa mataa isaa kan qabudha jechuudha. Akkasumas immoo akka isaan waa tuttuqanii hin yaalle eeyyamuu diduu barsiisaa filachuu fi kutaa akkasiin amma fakkeenyaaf kutaa tokkoffaa A yookaan B yookaan C yoo ta'e kutaa C'tti gara E'tti na jijjiiri barsiisaa baluu gaariidha waan ta'eef barsiisaa isaanitti filataaf jechuudha. Haala mucaa isaanii amma barsiisaa gaafatu akka mucaan kutaa keessatti hin jeeqaa akkami kutaa keessatti daree keessatti barnoota isaa irratti akkami kan jedhu amma gaafatu jechuudha. Gaafa isaan guddatan immoo waggaa 10 booda immoo maal godhu bakkaa fi nama isaan fedhan qofa waliin akka dubbataniif akka isaan deeman murteessuuf taasisu. Nama akkasii wajjin akkam deemtaa nama akkasii wajjin akkam dubbattaa iddoo akkasii maaf deemtee waan hundumaatti to'achuu barbaadu jechuudha. Wanta umurii kanatti ofii murteessuu danda'an eeyyamuu fi dhiisuu wanta eega guddina keessatti namni
age appropriate decision kan jedhamu jira. Namni wanta umuriin isaa eeyyamu tokko murteessuu danda'uu qaba jechuudha. Ijoollee isaa ta'an kana eeyyaman maatiin akkasii. Haala isaan itti mataa isaanii sirreeffatan illee haala isaan itti uffatan haala isaan itti sosocho'an haala isaan itti taphatan hunda hin to'atu jechuudha maatiin. To'achuun kun immoo maadha akka isaan barbaadan qofattidha kan ta'uu qabu jedhu. Yoo daa'imni fakkeenyaaf yookaan ijoolleen kun kubbaa taphachuu barbaade yookaan sosochii qaamaa gochuu barbaade dhorkuu danda'u jechuudha maatiin yoo hin barbaanne ta'e. Gosa barnootaa yookaan fiildii isaan baratan illee ofumaa murteessuu qofatu hin dirqisiisu jechuudha. Fakkeenyaaf sooshaali galii naachuraali galii kan ofii mucaa murteeffachuu qaba ture. Haa ta'u malee waan akkasii maatiin murteessa jechuudha. Gaafa kolleejjii galallee waan isaan balatan maatiin murteessa yeroo hedduu maatii akkasii keessatti yookaan heelikoopter paarentingii isa jedhamu keessatti jechuudha. Haala kanaan daa'imman guddisuun faayidaa muraasa kan akka yeroon ba'anii akka galan taasisuu akkasumas immoo barnoota isaanii akka hordofan taasisuu qoccolloon adda addaa akka irra hin geenye taasisuu fi amala adda addaa bakkaa fi hiriyaa sirriin ta'anii irraa akka hin fudhanne gochuu haa qabaatuyyuu malee yeroo hedduu miidhaa isaatu caala. Egaa yeroo akkas kontirool godhan daa'imman ijoolleen akkasii mana barnootaa nafanii maaliif to'annoo hedduun waan irra jiruuf mana barnootaa akka itti hafan hin qabanii hojii mana osoo hojjetiin deemanii maaliif ammaa barsiisaa isaanii gaafatu waan ta'eef akkasumas immoo hiriyaa isaanitti filata waan ta'eef yeroo hundaa tariitii hiriyaa hin taane irraa amala hin taane hin dhaalan jechuudha. Hiriyaa qabaachuun faayidaa mataasaa qaba. Kana kanaan dura kaasnee turre. Haa ta'u malee waan hundumaa isaanitti murteessa waan ta'eef tariitii waan akkasii isaan irra hin gahu jechuudha ijoollee akkasii. Haa ta'u malee miidhaa hedduu qaba. Rakkoowwan adda addaa jireenya isaanii keessatti isaan qunnaman akkaataa umurii isaanii eeyyamuun ofii furataa hin deeman taanaan booda jireenya kophaa jiraachuu fi ofii murteessuu yeroo galan ni rakkatu. Daa'imman maatii akkasii keessatti guddatan gaafa ofii jireenya eegalan gaafa ofii maatii irra adda ba'anii kolleejjii galan bakka adda addaa deeman waan hundumaa maatiin murteessa waan ta'eef jireenya isaanii keessatti murtee adda addaa murteessuu ni rakkatu jechuudha. Maatii irraa adda ba'uu dhiisuu yookaan sodaachuu fidu. Ijoolleen akkasii gaafa guddatan maatii irraa fagaachuu hin barbaadan. Manuma maatii jiraachuu barbaadu jechuudha. Akkasumas immoo ijoolleen maatii akkasii keessatti guddatan ofiif dubbatachuu hin shaakalle waan ta'eef gaafa guddatan illee dhimma mataa isaanii tokko ofiin xumurachuu hin danda'an. Dhimma ofii xumurachuu qaban tokko ofii xumurachuu sodaatu jechuudha. Waa'ee mataa isaanii hin dubbatatan hin gaafatan jechuudha. Maaliif ijoollummaa irratti hin shaakalle waan ta'eef waan hundumtuu maatiidhaan kontirool ta'ee waan tureef jechuudha. Akkasumas immoo daa'imni sun akka maatii jibbuu fi walitti bu'iinsa fiduu danda'a. Naaging jechuun dhiyee bari'u maatiin kana godhanii caqacaqu taanaan waa fedhii daa'imaa hin ilaalamu taanaan daa'imni sun jibbuu danda'a jechuudha maatii. Waan hundumaa maatiin murteessaa yoo daa'imni fedha isaa dhabaa godhe itti dheekkamamaa reebamaa taanaan tariitii maatii jibbuu danda'a akkasumas immoo maatii wajjin walitti bu'iinsa fiduu danda'a jechuudha. Ijoolleen akkasii kanneen biroorra gaafa guddatan dhibee dipireeshinii yookaan anxaayitii kan jedhaman dhibeewwan akkasii qabu jedhamee tilmaamama. Qorannoon akka agarsiisutti ijoolleen heelikoopter paarentingii jalatti guddatan gaafa guddatan kanneen kaanirra dhibee dipireeshiniif qoricha fudhatu, dhibee anxaayitiif qoricha fudhatu, yaadda'uu, hin sodaatu, amala akkasii qabu jechuudha. Saalfatoo kan ta'an ta'u jechuudha. Ijoollummaa irratti baay'ee kontirool ta'anii waan turaniif. Kanaafuu maatiin yeroo daa'ima guddisan faayidaa ammaa fi kan isaan fedhan duwwaa akka raawwatan taasisuu irraa of qusachuun mucaan sun gaafa guddatu kan ofitti amanamummaa qabu, kan rakkoo jireenya keessatti isa mudatu ofiin furatu, akkasumas immoo bu'aa bahii jireenyaa keessatti kan ofiin waa murteessu ta'uu akka danda'uu fi akkasumas immoo waan hundaaf maatii irratti kan akka ta'anii guddataniif yaada keessa galchaniidhaan guddisuu qaban jechuudha. Kana gochuuf ammoo ijoolleen akkaataa umurii isaaniin eegumsaaf kunuunsa taasisaa, akkaataa umurii isaanii barbaachisuun eegumsa barbaachisu taasisaa, kunuunsa barbaachisu raawwataa, akkasumas immoo ofii isaanii akkaataa umurii isaaniin waan murteessuu danda'an akka murteessan eeyyamuun akkasumas immoo waa furuuf akka tattaafatan jajjabeessuun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf humnaa ol daa'imman kontirool gochuun yookaan heelikoopter paarentingii irraa xiqqoo dudduubatti of deebisanii bakka itti daa'imni kunuunsa barbaadu, eegumsa barbaadu irratti eegumsa taasisuu, bakka itti daa'imni immoo ofii waa shaakaluu qabu akka shaakalu taasisuu, waan ofiisaa akka umurii isaatti murteessuu qabu immoo akka murteessu eeyyamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaan dhala akkuma armaan olitti dubbanni rakkoo adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.